Akka mul'atan dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenyi har'a keessummaa sadiitu jira. Naanis dabalatee arfaffaa Dooktar Hundee Torban, Dooktar Hundaasaa Isheetee, Dooktar Insarmuu Teessoo haala yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo irra jiruu fi egeree Oromiyaa irratti mari'achuuf deemna. Haalli marii keenya akkaataa yaadoti ka'an irratti namoonni wal deeggaranii irratti dubbachuu danda'u, wal marmanii gamaa gamas dhaabatanii haasa'uu danda'u. Garuu haalli yeroo qabsoo bilisummaa Oromoo kuni amma maal fakkaata? Eessa gaheera? Hubannaan uummataa akkamii? Hubannaa qofaa otoo hin ta'in rakkoo Oromiyaa keessatti deemaa jiruufis Oromoon ammam qophaa'aadha? Ammam ofirraa ittisuuf deemaa jira? Qabsoo bilisummaa Oromoo godhamu kanarratti hidhannootinis jira, siyaasaanis jira. Oromoon isa kamirraa baay'ee hirmaachaa jira. Isa irratti keessummoota qabaa. Keessummoonni koo asirratti marii goonaa. Yaadni wal mormus jiraachuu danda'a, wal deeggarus, wal tumsus jiraachuu danda'a. Yaadadha irraa barnootaaf wal hubachiisuuf waan ta'eef akka nu dhaggeeffattan, akka nu daawwattan kabajaan isin afeerraa. Baga nagaan dhuftan keessummoonni keenyas. Ulfaatu Dr. Guyyoo. Baga nagaan nu eegdanii galatooma. Hayyee egaa mee jalqabuuf akka ta'utti mee haalli qabsoo Oromoo kuni sadarkaa amma jirutti haala yeroo amma jiru irratti mee maal fakkaata? Dooktar Teessoorraan ka'a achi Dooktar Hundaasaa itti fufta'e. Dabareema isiniin kennaa achi Dooktar Hundee. Ayee gaaffii bareedaadha. Gaaffiin isaas bal'aadha. Tokko qabsoon bilisummaa Oromoof godhamu yookaan gaaffiin uummata Oromoo, gaaffiin abbaa biyyummaa, gaaffiin mirga isaa falmachaa jiru sadarkaa olaanaatti gaaffii sabaaf sablammii warra biyya sana keessa impaayera sana keessa jiraatan wajjiniin wal utubee yerootti flourish godhee jajjabaatee ifa bahaa jirudha. Lammaffaa immoo warri biyya sana keessa jiran Oromoon Amaara ajjeesaa, Amaarri ajjeefamaa jira jedhamu sababiidhaan itti maranii jechuudha. Damma summiidhaan summii dammaan maranii jechuudha. Achi keessatti Oromoon hin du'a jechaa Oromoo Amaarri hin du'a jedhanii otoo bo'anii biyya lafaarratti Oromoo ajjeesaniitu Amaaraaf bo'aa. Akka Oromoon hin gaafanne gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffii bara wayyaaneen ka'e sana, gaaffii sana deebisuu manna itti deebisanii achi Oromoonii Amaara fixaa jira, Amaaraa እየተገደለ ነው, Amaaraa እየተገደለ ነው, Amaaraa ተበድሏል, Amaaraa ተበድሏል jedhaniitu bara himachaa jiranidha jechuudha. Kuni maalidha? Maal agarsiisa? Oromoon tokko lafa isaanii irratti dhaqee mana tokko hin qabu, gaazexeeshinii tokko hin qabu, mana nigdii biizinesii tokko hin qabu, isaan iyyaa jiru jechuudha. Garuu karaa biraa immoo isaan dhufanii qe'ee Oromoo keessa hunduma keessa deemanii Oromoo ajjeesanii Oromoo qe'ee mana irratti gubaa jiru. Uummanni Oromoo kanaan duras inni hubatiin hubachaa jira, inni gubatiin gubachaa jira. Qeerraa buqqisaa jiru kanatu adeemaa jira jechuudha. Waan deemaa jiru jechuudha. Oromoon Goojjam dhaqee qe'ee isaaniirraa hin buqqisne, Gondar dhaqee qe'ee isaanii irratti hin gubne, eessa biyya biraa dhaqee Maqalee dhaqee ganda isaanii itti hin gubne jechuudha. Isaantu dhufee ganda keenya gubanii, qe'ee keenya gubanii, nama keenya buqqisanii, ufiin isaan qubsiifne, mana ijaarree isaan qubsiifne, sangaa binnee isaan qochisiifne. Lafa kenninee fi isaan amma kanarratti nu balaaleffachaa jiru jechuudha. Kuni karaa gar tokko akkasitti haala jiru keessatti uummanni Oromoo warri kanaan dura mana hidhaatti dararaman ilmaan Oromoo qeerroon gaaffii ilmaan Oromoo keessatti mana barumsaa dhiisanii warri dararaman
qawwee kaasanii bosona galanii lolatti fufanii bakka jirutti jechuudha. Ilmaan Oromoo warri kaan immoo cal jedhanii ilaalaa jiru jechuudha. Haalli kuni jijjiiramuu qaba. Waboon qofti loluun irra hin jiru. Uummanni Oromoo gadi bahee loluutu irra jira. Uummanni Oromoo mirga isaa falmachuutu dirqamadha. Ati abalu naa jira jettee abalutti kennitee qabsoo sana teessee ilaaluun sirriidhaa miti. Waboon biyya sana bilisoomsuuf, uummata Oromoo bilisoomsuuf lola. Ati immoo maal gochaa jirtu inni jedhu suni gaaffii deebii dhabuu jirutti haala gaaffiin kun mul'achaa jiru irratti nutti mul'achaa jira. Warri kaan immoo bal'inaan itti fufnaa Dr. Teessoo dhugaadha. Baakgiraawundiin ati laattee haala rakkoon Oromoon keessa jiruu fi amma qabsoon waraanaan itti jiruutti waraanni immoo tokko akka ta'etti ibsaa jirta. Mee sirratti hin dhiisu warri kaanitti mee warri itti dabaltan itti utaaltani Dr. Haalli amma keessa jirru yoo jenna ta'e haalli itti warri qabsoo Oromoo bara baraan gurguratan suni ammas deebi'anii qabsoo Oromoo gurgurachuuf oliif gadi shira xaxaa jiran kana keessa jira. Mee isatti deebina Dr. Teessoo naa qabadhu yaadicha ittiin deebi'a. Isatti hin deebina. Garuu Oromoon maatti jira isaan ittiin deebina. Warra qabsoo Oromoo shira xaxaa shiras haa ta'u qajeelfachuus haa ta'u isatti booda irratti itti dhufna. Mee haaluma qabsoon Oromoo qabsoon bilisummaa Oromoo irra jiru kana irratti Dr. Rundaasaa waan jettu qabdaa? Isa sanatti hin deebina. Waa'ee qabsoollee egaa kana sana jennee wanti tokko lama jennee lakkoofnee himnu hin jiru. Akkuma beektu harki 95 Oromiyaan harki 95 waboo harka jira. At least gara Finfinnee irraa gara lixaattoo deemtu biyyuma bilisoome jechuu dandeessa magaala kan hafe. So gaarii irra jira. Akkuma qabsoon sun immoo jajjabaachaa jiru, joonjiinis jajjabaachaa jira. Joonjiin jechuun isa afaan Faranjiin confusion jedhan sana afaan Oromootiin joonjiin wanatti fakkaata. Joonjiin tokko Amaarri mataa ishiitinuu joonjofteetti. Tokkoffaa attam joonjoftee yoo jette tokkoffaa eenyummaan qabdu sabuma dur yookiin Oromoo ture yookiin Wayixoo ture yookiin Qimaanti ture yookiin Tigree turetu eenyummaa haaraa kana hore karaa Ortodoksii sana afaanum sana dubbachuudhaan jechuudha. Isuma Noorzi Sudaan yoo deemtan Arab ofiin jedhu. Garuu hundee isaanii gurraacha. Arab ofiin jedhu yoo gaafattan Arabaa siin jedha. Akkuma koo fakka kee funyaansaa kun bal'aa hidhiin gurguddaa gogaa gurraacha qaba. So eenyummaan warri Ijiptis warri Saawudiis Araba jedhuun jara. Maaliif akkana yeroo afaan Arabaa yaa dubbataniif? Amaarris afaan Amaarinyaa jedhamu kana dhiyoo kana uumame kana yaa dubbattuuf Amaara ofiin jettee dogoggorri guddaan TPLF Mallas fa'aa hojjetan iyyuu riijinii Amaaraa jedhamu tokko uumuu isaaniiti. Sila otoo bagee midir Aagaw midir maaloo jedhanii sila xaaxaan kun hin jiru jechaadha. Amaaraaf hin taane sun. Joonjiin jiru garuu ana akka Amaaraattan dubbadha amma bakki Amaaraa bu'ee. Ana Amaaraa hoo jenne gaafiin koo akkatti nani hubadhu siyaasa biyya sanaa akkuma ati Dr. Guyyoo fi Hundee Torbanii fi ani fi arfan keenya oo barbaanne lixa deemnee najjoo jiraachuu dandeenya oo barbaanne baha deemnee wanni eenyu awwadaayii jiraachuu dandeenya oo barbaanne moo yaaballoo dhaquu dandeenya walloo dhaquu dandeenya jennee yaannu biyya keenya jennee yaannu isaanis daangaa maalii nutti gootu dhufneetu iyyuu yaaballoo jiraannaa Ambos hin jiraannaa keenyaa jedhu. Akkanatti akka Amaaraatti yoo yaadinaan jette gaa. Maaliif yoo jenne maal tokko nu tooti attamitti wal fuune kabiraa'oo jaartii qofa miti jaarsa qofa miti wannis afaanis tokko dubbannaa. Maqaan lafa keenyaa tokko Addis Ababaa kunoo Shawaa kunoo isuma naqamtee jedhan iyyuu laqamte jedhanii jallisanii isuma deddeessa jedhan iyyuu deddeessa jedhanii gara isaaniitti jallifannee qabbannaa jedhame. Maqaan keenyas egaa akkuma tu beektu madaqoo isaaniiti. So naanna'ee akka Amaaraatti ennaa ilaaltu joonjiin Amaarri qabdu maana daangessitu kunoo biyya kootii jedhu.
Akka Oromootti immoo naalaaltu lakkifee nuti aadaas qabnaa, beekumsa qabnaa, afaan qabnaa, falaasama qabnaa, ilaalcha mataa keenyaa waaqatti kan bullu qabnaa, nuti amantii ergisaas, afaan ergisaas hin qabnu, asuma turre sanyii kushii, isin caalayyuu warra of wallaalee bade kana caalayyuu Somaalee faa, Affaar faa, Isaa faa, Sidaamaa faa, Walaayittaa fa'itu firanuu fi nu dhiisaa deemaa achuma Gojjam Gondar kana taa'aa jenna. Amma gaa joonjiin kun jidduu keenyatti uumamee eenyututti daddabala. Fakkeenyaaf Dr. Mararaan, Profeesar Mararaan faa Oromiyaa bakkee bu'anii dubbatu. Garuu Amaarinyaa naasa'u isteejii irratti ba'anii. Mee waaqsitti argisiisu. Namni Oromoo bakkee bu'e maal hojii afaan Amaaraa dubbata? Eenyutti dubbata? Oromootti dubbata moo Gondareetti dubbata? Tokko jedhe. Egaa isaan kaanis ilaale, egaa ijoollee isaan isa wajjin jiranis warra filatee kafaa'ootti makame aba'oo dhiisee kafaa'oo wayya jedhe kun kan akka Jawaar fa'aa argitu isaanis achi egaa inni gaaffii keessa jira jechuudha. Qabsoo Oromoo keessatti dhiibbaa qabu. Gantoota immoo galanii immoo piippi jala galan immoo ilaale. Isa dhiyoo kana gales isa dur bahes egaa sadarkaan oo keessa jamamaa 10 taati. Diimaa fi Leencoo Galaasaa ishumtu immoo achumatti immoo wanni qabdi. Warra wattaaddara taates immoo gammachuu ayyaana koloneel gammachuu ayyaana irraa kan hafe kan biraa immoo militarii Itoophiyaa keessa seenee namni qabsootti makamee qabsoodhaa hidhamee qabsoodhaa reebamee qabsootti jiru militarii Habashaan leenjifatte keessa gammachuu ayyaanaa qofa argita. Ishiin kaan deebiteetti uumatti deebitee jechaadha. Jeneraalis ta'e amma Kamaal fudhadhu, Haayiluu fudhadhu jarittiin Itoophiyaa isa kan Amaaraa sanatti harkifatte. So kafaa'oon achi harkifate, jeneraalonni achi harkifatte, dabballeen achi harkifatte, ishiin aba'oo keessa cuunfaa taatee atalaa taatee achi harkifatte. Amma gaa qabsoo kana keessatti maal tafaa? Dargaggoo amma bosona jiranii fi nu meddee warra of hubatee Oromoof hin jedhu tafaa jechaadha. Qabsoon Oromoo gaa asirra jira joonjii kana keessa. Okay, waan gaarii kaaste gaaffiin siif fufiinsaan kaasu tokko ni jira. Sadarkaa kanarratti qabsoon Oromoo qabsoon bilisummaa Oromoof godhu kuni uummata baay'inaan amma yeroo jalqabdee 95% waraana bilisummaa Oromoo irra jira. Waraana bilisummaa Oromoo qabatee jira. Yoo percentage sana ilaaltu uummanni baay'een hirmaannaatiinis gara qabsoo bilisummaa Oromootti biyya bilisoomte biyya walaboomte saba bilisoomee isa jedhu conscious levelinsa ol guddatee isa jedhu agarsiisa. Karaa biraa immoo argumentiin ati keessu namoota bebbeekamoo ta'anii siyaasa keessatti atilee joonjii jettee namoota madaqan sirna sana fudhatan sirna kanaan dura uummata kana colonize godhe madaqee gamarra ture akka warri madaqsetti jirutu gamaa gamanatti wal falmaa jira malee dubbichi Oromoo iddoo akka jirutti natti fudhatene akka haasaa Dr. Rundaasaa. Sanaaf kana furachuuf Oromoon haala amma jiru qabsoo kanaan maalit gochuu qabaa? Yoo yaada amma qabaatte mamatti dabaluu dandeessa garuu yoo qabde Dr. Ndaa. Waan mati sirreessuu barbaada. Marii keenya Oromoon akkana gochuu qaba jennee marii keenya guduunfinee mariitti hin deemu. Inni haasaan keenya waan silaa deemu kan adda xiinxallee booda dhumarratti haasaan humti keenya gara sanatti deemu jechuun koo maal gochuu qaba kan jedhu tarkaanfii. Tarkaanfii dura maaltu deemaa jira? Kanaafini yaa sirri naagale kanaafini amma yoo itti fufachuu barbaadetti fufatta garuu itti deebina ta'e dhufisi kaa'eera. Okay, let me join here. Yeah. Haalli Oromoo maal fakkaataa isa jette irratti waa xiqqoo ishee dabaluun barbaada. Haalli Oromiyaa keessa jiru waan ajaa'ibaati. Mee qotatee bulaa haa ilaalu achirraa kaan. Qotatee bulaan Oromiyaa keessa jiru har'a yeroo isaa eeggatee yerootti mi'aan faca'u, yerootti mi'aan galu, harvestidii ta'u, funaanamu dalagachaa hin jiru. Kuni balaa guddaan akka impaayiritti umayyuu miidhu beekamaadha jechuudha.
keessumaa sabni keenyi midhaansaa qotataa isa gootaraasaatti naqataa achi keessaa isuma hammaarratee nyaata malee rakkoo isa olii gadi deemanii kadhatanii illee isa argatan hin beeku sabni keenya. Kuni balaa guddaa uummata keenya irratti fidaa jira. Ammallee kan hin argamne gana waggaa 1-2 booda rakkoon saba keenya irra ga'u guddaa ta'uusaa argisiisa jechuudha. Lammaffaa irratti barnoonni hin jiru jechuuf hin dandeessa. Ilmaan Oromoo Oromiyaa keessa jiran magaalota Habashaan keessatti baay'attu tokko malee kan akka Adaamaa, maybe Amboo fa'aa yoo ta'e irraa kan hafe baadiyyaa keessatti manni barumsaa hojjechaa hin jiru. Ilmaan Oromoo Abiyyi edda ufee paaworii kana fudhatee sirriitti baratanii hin beekan. Kuni generational gap uumee joonjii dukkuna guddaa akka saba keenya eegu tilmaamuun nu rakkisu jechuudha. Sadaffaallatti warrumti daldalatanii qabeenya horatanii waa kaawwatanillee olii gadi nagaan deddeemanii sosocho'anii konkolaataa yoo qabda ta'e Finfinneerraa gara biyyaatti biyyarraa gara Finfinneetti olii gadi sosocho'uun har'a hedduu nama sodaachisa rakkataa jira sabni keenya. Kanaaf warri daldalatanii jiraatan daldalatanii qabeenya horachuu dhiisiitii ofii isaanii deeyilii konsamshinii isaanii illee fuulfiilii gochuuf rakkataa jiru. Kuni balaa isa guddaadha. Kan biraa maalidhaa? Warri Oromoo jibban immoo karaa hedduu Oromoo miidhaa jiru. Warri kaan shororkeessaa jiru, ajjeesaa jiru, buqqisaa jiru, biyyarraa ari'ataa jiru, waan hedduu gochaa jiru jechuudha. Oromoon duratti zabana wayyaanee nagaan afaan koo qabadheen jiraadha jedhee kan murteeffate siyaasa tokko keessayyuu seenuu didee namoonni jiraatan ni jiru ture. Har'a garuu siyaasa kamirraayyuu fagaadhu. Siyaasa PP irraas fagaadhu. Siyaasa woboo oneg irraas baqadhu. Jalaan baatu. Waan barbaadde ta'e ati Oromoo taanaan siyaasa PP keessas jiraadhu. Siyaasa OLF keessas jiraadhu. Waraana bilisummaa Oromoos gargaaris jibbis ati diina warra Oromoo jibbuuti. Kanaaf karaa hedduu yookiin si saamu yookiin si ajjeesu yookiin manii asi gashu uummanni keenyi guutummaa guutuutti shororkaa jira jechuudha. Qabsaa'onni Oromoo eessa jiru jettee yoo na gaafatte tokko waraanni bilisummaa Oromoo hedduu cimatee jira. Jarreen kun gadi ba'anii hin lolani malee otoo face to face walitti nam'anii wal lolanii waraanni bilisummaa Oromoo akka waraana Abiyyi faannoo warra wal hortee wal waammattee daboo wal waammattee uummata keenya rakkisaa jirtu kana xaragee ishee balleessuu ni danda'a. Garuu jarri magaala keessa mishigii qofuratanii achi keessa ciisaa oolu jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaan kan ta'e magaala keessa waan ciisaniif gadi ba'anii waan woboo wajjin waliin lolleef yoo lolan akka woboon ishee harcaasu waan beekaniif gadi ba'anii hin lolanii jechuudha. Lammaffaa ideological confusioniin ture har'a salphatee jira Oromoo keessatti. Ideologically Oromoon gar tokkotti luucca'uuf aggaameera. Otoo keessumaa diaasporaa kana keessatti activistiin clearly qabsoo kanatti 100% of kennee sosocho'u otoo jiraatee Oromoon ideologically gar tokkotti aggaameera. Tokko gochuun nama hin rakkisu. At the same time warri durattis daldaluu mi'eeffatan. Warri afaan isatti deebina Dr. Hunde mee isatti deebina maaliif Dr. Teessos nan qabeera achirratti waan ta'eef isatti deebina. Garuu wanta natti kaaste keessaa qabsoon Oromoo I think isa Dr. Hundaasaa naasa irratti ijaarte cimeeraa, jabaateeraa, humnaayeeraa. Karaa biraa immoo uummanni keenyi rakkoo keessa jira. Rakkoo kana kan itti uumu akka mootummaa ta'etti naa gale haasaa keerraa mootummaa fi sirna sana kan deeggaran akka uummata kana akkan cochoone akkan baaneen galle akkan daldalanne akka inni uumeetti hubadhe. So
qabsoon Oromoo sadarkaa kanaatiin woboon cimeera lafa baadiyyaa jijjiiru hunda qabateera. Inni jedhu qabsoon Oromoo kun amma kanaa erga cimee baadiyyaa qabatee isa baheef galuu dhoowwuu kana ittisuu irra gaheera. Ofirraa ittisuu otoo hin ta'in darbee ofii isaa to'atee ajajatee akka deemuutti gaheera. Isa kanarratti namni yaada laachuu danda'u Dooktar Hundee qofaa miti. Because wanti jalasiin woboon jira paaradoksii wayii fakkaata nama dhaggeeffatuuf. Asin woboon jabaateera sadarkaa kanaan dura hin jirre irra jira. Asin immoo ummatichi gadadoonsaa itti cimeera. Bahee galuu hin dandeenye, barachuu hin dandeenye, qotachuu hin dandeenye, daandiirra socho'uu hin dandeenye, hidhaarraan irraan hafne inni jedhu jira. Kana lamaan mee akkamitti araarsitu? Eenyu dubbachuu barbaada? Itti fufu. Sarmuufaan kenna. Dooktar Teessoo. Ayyee egaa jettanii egaa akkuma duraan jalqabneetti tartiibuma duraan jalqabneedha. Yeroo hundumaa rezistaansiin jira. Rezistaansiin keenya akkuma dabalaa deemetti isaanis akkasuma humni isaanii dabalaa deemuu ni mala. Garuu dubbiin jiru moonee argamuu qofaadha. Moo'ichaan injifannoodhaan xumuruun baay'ee barbaachisaadha. Jarri kun akkatti amma ilaalaa jirru nuti dhugaa qabna. Gaaffiin keenya haqadha. Haqamoo haqa miti hin jedhanii waan isaan jedhan humna qabamna moo humna hin qabnudha. Istiraateejiin isaanii durumaan kaasee inni isaan qabatanii deemanii dhugaa sana dimokiraasii fidanii maal fidanii otoo hin ta'in eenyutu hammam sobee waggaa 15 hammam sobee waggaa 30 hammam sobee akkasitti lafarra butachaa lafarra taayimii wanni godhachaa jiran bitachaa jiran sana agarsiisa. Yeroo wanni jechaa jira malee biyya sana tasgabbeessanii gaaffii Oromoos gaaffii uummata biraas deebisanii dimokiraasii goonee biyya sana misoomsine inni jedhu sun abadan hin jiru. Yeroo hundumaa yoo ilaallate gara duubaatti deebine gantummaa irratti waan hundaa'edha. Hin mari'anna jedhanii si ganuu goobanaa daacee isa mataatti isaan baateeru gananiiru. Hunda isaanii isa dura goobanaa fa'aa durallee Gondar keessaa lolaa turan gananiiru. Isaa teessitti Mangistuu fa'aa nama isaa wajjiniin lolaa ture ganeera. Mallasis akkasidha. Warri kaanis akkasidha. Abiyyis akkasidha. Lammaa Magarsaa anarraa fuudhaati isatti kennaa jedhee isa wanni jedhee hudduu keessa dhiitee ari'eera. Gananii lafarra butachuudha jarri. Istiraateejiin isaanii kanadha. Hamma danda'anitti lafarra butuu malee Oromoo goomsanii achi harkisuu malee hamma danda'anitti Oromoo warra garaan deeman kana garaachoo Oromoo fudhatanii deemuu malee gaaffii sana dhugaa sana deebisuu irratti takka abadan hundaa'anii hin beekan jechuudha. Haala hamma yoomiitti kana godhu uummata Tigraay wajjinii wal lolaniiru akka Tigraay uummata Tigraay fixan beeku akka walitti deebi'anii wal madeessaniiru beeku. Deebi'anii warra Eertiraa wajjiniin kaleessa wajjiniin wal lolan rakkatan katufan sana deebisanii arraabaniiru. Warra Eertiraa diina keenyadha jedhanii tufanii deebisanii arraabanii walitti firoomaniiru jechuudha. Maaliif kun? Eertiraa waan jaalatanii miti. Oromoorraa bu'aa waan qabaniif, qabeenya Oromoorraa bu'aa waan qabaniif, qabeenya Oromoo fi warra saawuzii kanarraa uummata kaanirraa bu'aan sun yookaan caalaa wal lolle bu'aa sana waan dhabnaa jedhaniif sanarratti walii galanii biyya kana oofaa jiru jechuudha. Kana hubachuutu irra jira Oromoon. Yeroo hundumaa dhugaan keenya himmoo nuti dhugaa qabna nuti maalidha jechuu otoo hin ta'in humna moonee argamuun nurra jira. Shira isa isaan nu ganan sana nutis gannee agarsiisuun nurra jira. Nama ganuu beeku irra jira Oromoon. Mari'atanii akkasitti waliin jennee nu gananii jechuu otoo hin ta'in nutu gane jennee isaan nu himachuu qabu jechuudha. Shira xannee hamaa hojjechuu hammina hojjechuu danda'utu nurra jira jechuudha. Kakannee ganuu beekuutu nurra jira jechuudha. Attamiin karrabanuu kakarsaniitu malee akkamiin diina ganuu kakataniitu malee sana beekuutu irra jira jechuudha Oromoon.
Kanadha waan ani Okay, very interesting. Waan tokkoon si gaafa achuma irratti gaaffii namoota biratti tun darbin sumaanin gaafa Dr. Tees. Waan ati kaaste keessaa Oromoo gananii gaaffiin Oromoo biyya sana keessa jiraachuudha moo Itoophiyaa irraa bahee jiraachuudha? Because namoota ati mention goote keessa goobanaa duras goobanaas dabalatee yeroo Mangistuus yeroo wayyaanee ishee lammaffaa Abiyyis wanti jarri ati amma maqaa isaanii kaaste kuni dhimma Oromoo namoota qabatanii dhaabatanii moo namoota madaqanii dhimma Itoophiyaa keessatti mul'achuu barbaadan Oromoo ta'uu danda'u maqaatiin dubbachuu iyyuu danda'u afaanicha. Garuu dhimma Oromoo qabatanii ka'anii beeku jarroonni amma ati kaaste kun fakkeenyaaf Lammaa Magarsaa, Gobanaa Daacee jettee namoota amma ati keessa kaaste nin kaasanii beeku waa'ee Oromoo gara fuulduraatti fidanii dhimmi Oromoo akka dubbatamu biyya sana keessatti akka dhagahamu yoo biyya sana keessa jiraachuu filachuu isaaf iyyuu because aangilii biraati. Oromoon inni kaan garuu bilisummaa Oromoo jedhee immoo kan socho'u biyya Oromoo walaba taate irraa baratee ta'uu danda'a. Warra adeemsa jiru irraa baratee ta'uu danda'a. Duruma immoo waliin waan hin turreefis immoo ta'uu danda'a. So mee ishee kanarratti ifa nuu godhi mee isaan kun gaaffii Oromoo qabataniitti ganamanii. baay'ee gaariidha. Asirratti deebisee itti fuftamoo Rundaasaa? Dr. Rundaasan harka baasaa jira. Mee waa Israa'eela nutumtuyyuu wanti ammani teessoon kaase sarmuun kaase dubatti deebinee ganuuf hin turre jechuun jaagamaa keelloo fudhadhu, Taaddasa Birruu fudhadhu, Jeneraal Abbabaa Gammadaa fudhadhu, Tafarii Bantii, Mangistuu Hayilamaariyaam Waldaa'iyaa militariiwwan kuni kan qaxarate Itoophiyaadha. Itoophiyaan nugusii Haayile Sillaaseen waggaa 51 53 aangoorra ture natti fakkaata. Bara 44. 1916 aangootti dhufe fakkaata. Hamma 74 ture namichi kun. 44 years jedha reigning. Waggaa 44 ture. Achitti maal hojjechaa ture ilaalchennaa sanaa Itoophiyaa nugusa nagasta Itoophiyaa. So nugusni suni akkuma kunoo nugusni Saudi Arabiyaa saba tokko bulchutti hundumaa bulchee Oromoo, Amaaraa, Walaayittaan waan jedhan hin jiru. Egaa suni nation building isa jedhan warri Portugal, Brazilitti ijaaran sana, warri Spain, Mexico, Kini, Guatemala keessatti ijaaranidha jechuudha. So nation building suni idda Minilik hunda kana humnaan cabsee walitti qabee eenyummaa tokko saba tokko garaagarummaa malee ati dhiira ta'uu dandeessaa durba ta'uu dandeessaa still tokko jedhanii garaagarummaadhuma isaa uumaayyuu durbaaf dhiira yoo ta'u adda baasin tokko jedhanii afaanichis lakki tokko hin jiru ni kaan amma gaa isaan deemeetu namni sirni sun leenjifatee achi keessatti guddatee gangalataa dhufeetu wal leenjisee as ga'e isa amma bara keenya 2022 akka faranjiitti amma isa keessa jirra gangalatee dhufeetu amma gaa Abiyyi iddoo Abiyyi otoo dhufin Haayile Sillaaseen sirnuma sana achiin gahee Mangistuunis fudhateet achi keessatti gaa kan zamana Mangistuufaa beekamaa kan ture proletarianism qabsoo lafa qotee bulaadhaaf hiruu cunqursaa maaloo suni waa'ee gara dinagdeeti jechaadha. Eenyummaa otoo hin ta'in afaan beekumsa Oromoo, beekumsa Amaaraa, beekumsa Walaayittaa kan jedhu sun hafeetu waa'ee lafaa, waa'ee cunqursaa lafaa fi waa'ee mana kiraa manaa kana ture waggaa 17. Amma ijoolleen sana keessatti dhalatanii guddatan Galaasaa fudhadhu fakkeenyaaf Dabballee Dargiiti. Leencoo dama dhaloota sanaati. So Diimaan wal faana yennaa jedhan nuti kanii OLF keessa seenneyyuu Itoophiyaan keenya akka hin banneefi malee Oromoo kana yoo nuti itti seennee jara kana joonjessinee as deebisuu baanne biyyin baddi jenneetu ijaaramnee jedhanii jarri kun.
Amma gaa dhaloota leencoo irraa immoo warra ni leenjifate fudhadhu akka kunoo amma ministeera ta'an kana siifachi guyyaa guyyaan jijjiiramtu kana siifachi araarsoo faayyuu dabaladhu gaa fayyaalessa qotee bulaa kana faa jechi wajjumaan qawwee baatee waggaa 30-40 deemee akka barbaadan godhanii amma ati nama guddaadha jennaan dargaggeettii fuudhee suufii uffatee karabaataa keewwate isaaf gaadha. Itoophiyaa Oromoo ilmaatti beeka. Warri isa leenjise Itoophiyaa. Amma gaa Lammaa Magarsaayyoo abbaan duulannaa galateeffatu laata. Nuti Lammaa hindi nikfannaa mana dhaattuu achol keenya afaan Oromootiin basaasee fidee nutti maa ture. So Lammaan mataansaa dargaggeessa fakkaata umriidhaan innaa laaltu Itoophiyaadha. Itoophiyaadhaaf nama basaasee nama ajjeessaa ture. Amma gurbicha isaa aangoorra jiru immoo fudhatu. Inni kan jedhu iyyuu Lammaa plus Abbaa Duulaa plus Haile Sillaasee plus Minilik ta'eetu iyyuu all in one gurbichi inni amma aangoorra jiru kun tirgeen kun abbaan Eertiraa natti fakkaata haati Gondaree purely Itoophiyaa abbaan koo inni na guddise Mooslaamaa ani immoo Peenteedha purely Itoophiyaa diversity hunda kan all in one qabatee kan jiru dhiigaanis regioniinis wal faanayyuu Eertiraayyuu sanyii saajaa ta'eef isu jedhee Amaarinya tanaagar Amaarinya intimbal jedhee Amaarinyadhaan inni tuttuqu argita. Maal argita gaamma ideolojiin inni waa'ee Oromoo bilisoomsuu Oromiyaa bilisoomsuu jedhu suni haaraadha nurraa jalqabee jechuudha. Purely namni qulqulleessee ani beeku Itoophiyaa sana isa gangalatee dhufu narra hin geenye irraa bilisaa kan jedhu xiqqoo nuti. Arfan keenya plus ijoollee bosona jiran. Asirratti olii galla miti? Yes, definitely. That's what I want to make sure. Yes. Amma gaa isa qoonqoon asiifachi raasu. Isa nyaachaa jedhee. Isa makiinaa namaa dharra'u si gurguratee makiinaa bitatu. Isa mana ijaarrachuudhaan karabaataa kaawwachuudhaan tattaafatu dhoqqee akkanaa kanas immoo nu keessa jira jechaadha. Isa ideolojii iyyuu hin hubanne inni jiru mataa isaatii kan jiraatu. Makiinaa qulfii akkasitti argisiisuudhaaf kan jiraatu jechuudha. Furtuu barbaade baatee kan deemu. Amma gaa naannee eessatti dhufaa ammas Itoophiyaan karaa tokko dhaabbattee Oromoon immoo lakki Itoophiyaan kun naan taane ishiin barbaadu keenyas hin turre kan koosmiti beekumsa civilization beekumsa kan koon qaba. Afaan Oromoo it's a civilization. Inni nan afaan Oromootiin ibsu sirni gadaa, sirreechis, ateeteenis, waaqeffachuunis, akkattiin wal fuudhu, akkattiin midhaan haamu, daboonis, golobeenis kun hunduu beekumsa kootii isattan qarqaaramaa. Isa isin karaa Ortodoksii fiddan sana, isa muka baattanii dhuftan sana laakkinaan ta'uu waluun beeknu. Babattee keessan isunumti baattadha achi galaa. Jira miti? Ixaana keessanis ofumaa walitti hulaa nutti nultanii amma gaa kan purely dhaabbatee kana jechuu danda'u nama meeqa warra xiqqaadha. Egaa kanannaa ilaaltu immoo bu'aa isaatiif kan immoo ija sitti babaafatee dhufu kan akka Eertiraa beela'aa waraabessa beela'e. Tigree warma Tigraay qixxee Eertiraa. Amaara ishiin anatu si leenjise laftuu kan kootiin paayirruu kan kootii. Kaarargees kamin kabaalees kamin isin Madagaskaarii dhuftanii deemaa si warra jedhamtu immoo jiru. Amma fooyyessataniiru amma gara nagallee Booranaa geessisaniiru Madagaskaarirra. Amma keenya gara Booranaatti gallee nuti. Gaarii walumaa gala maal argita gaa ennaa qaxaawwan kana isaa wajjiniin immoo wal dhibbuun haala kanarratti ennaa jiru keenyuma keessatti immoo akka Oromootti jechuudha. Eenyummaa baay'ee baattee kan deemtu immoo jirti jechaadha. Karaa tokko Baaleedha, karaa tokko Arabaa, Jamaal, Kamaal, karaa tokko immoo Oromoodha, maaliif afaan Oromoo dubbatti, karaa tokko immoo Oromiyaa keessa jirti Oromoodha, karaa kaan immoo Arabummaa sana tarkisa. As deebiit immoo ishii Peentee taates immoo ideolojii isa kan keetii sana doofaa gootee tuffattee gadi siya cuuccee Amaara caala si cabsiteetu isa faranjiin fide sana waaqa faranjii uumee impoorti goone sana namicha sabataa luuccaa diimaa bareedaa sanatti sagaduu footoo isaa fannisuutti waan guddaa kan gootu immoo jirti. As deebi'iti immoo kolkolleen namaaf sirbuudhaan nama leellisuudhaan Jawaar jala kaattee dibbee reebuudhaan beekaa of fakkeessitus immoo jirti kolkolleen every corner of Oromia. Argite? Hamma gaa borcaa kanannaa ilaaltu maaltu nu baasannaa jettu
irree kee qofatu gaafati dhuftee aangootti dhuftee naannoo kee to'attee seera kee baafatte kolkolleenis hamma tokko qabbaneeffatti ishiin qaxxaamuraan sitti seentee qabsoo kee sana fudhattee ittiin abbaa qabsoo taatu sunis afaan qabatti sana garuu onnoomuu keenyarraa dhufaa jabaachuu keenyarraa dhufaa garuu diinni gara satti deebina Dr. Rundaasaa sin dhaaba achirratti itti deebina isa amma qabde ishee gara dhumaarra because immichatu ila qabsoon Oromoo kun amma waan lama bareechitee ibsite tokko dhimma Oromoo irratti namoonni dhaabbatanii waa'ee bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa qabsaa'an jechuun waa'ee Oromoo ol guddisanii ol mul'isanii agarsiisuu maalummaa isaa faana biyya isaa faana biyya sovereign ta'e agarsiisuu warra qaban gareen tokko immoo warra madaqee sirni sun guddisee baay'ee nama sirna sana biyya sana keessatti amma turetti sirni sun akka isaaf ta'utti nama leenjifatee moggeeffatee qopheeffatee warra isaaf hojjetan ittiyyuu amananii isa sirnicha isan Oromoo irra caalaa isan sanatti amananii warra hojjetantu jira. Isaan kana idduudha falmiinii amma jiru isa jedhu ittiin fudhe. So inni kun akka tokkotti ta'ee karaa biraa immoo karaa alaa external to Oromoo ala kan ta'e kanneen akka warra ollaarraa itti dhufu warra kuni Itoophiyaa sana keessatti daangessuu hin qabnu maaliif hanfedha qabu baay'eedha biyya sana irratti hin baha yoo amma amantiitii yoo deemte karaa Sudaan Arabiyaa maqaan ishee Emirate maal warri jedhamtu kun waan baay'ee fedha qabdi kunis Oromoo irrattidha Oromoo qofaatti jechaa koo miti. Amantii biraatiinis yoo ilaalte karaa kiristiyaaniitiis yoo ilaalte innis Oromoo irratti garuu Oromoo qofaa irrattis miti maaliif waan ergan qabu waan qabatan qabu siyaasni jira. Karaa biraas immoo warri ala Ameerikaas ta'ee Awurooppaas ta'ee ollaamti naannoo sana jiran intarestii baay'eetu jira. Kun hundumtu riseersiin kun waan Oromoo fi Oromoo fakkaatan irrattidha. Mee egaa kana haa jenne amma qabsoon Oromoo haala yeroo Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo waan jenneef kun hundumtu duri waan hin turre irraati waan jirutti dhufeedha. Waan jiru isa jechuun Oromoon uf beeke ani Oromoodha. Lafni keenya lafee keenya biyyi koo Oromiyaadha. Jenereeshinii jedhu dhaawataan dhufee fuuldura dhaabatee meeshaatti dhukaasuu irra gaheera. Kuni maaliif samaraayiz gochaa jira malee isa sina haasotan samaraayiz gochaa jira. So erga sadarkaa kana gahee waa'ee amantee fudhachuus danda'a dhiisuus danda'a akka Oromootti. Qabsoon Oromoo keessaa waan Dr. Rundaasaaf gaaffiin kaasa garuu namni biraa deebisuu danda'a. Oromoon yeroo qabsoo bilisummaa Oromoo akeeku amantaa kanan fudhu kana malee aadaa kanan fudhu kana malee jedhee jalqabeera because haasaa kee keessa waan hin dhagahe waan jiruuf namni hubachuu qaba. Gabaabseen deebisa dhiifama hundee fi teessoon ila ati adda baastee kanan barbaadu jechuun sirran jiraatu. Ani Oromoodha gaafan jedhu ani Rundaasaadha gaafan jedhu gimmaasha koo dubbachaa hin jiru yookiin funyaan koo irraa muree yookiin ija koo irraanfachaa miti. Rundaasaan guutummaatti nama tokko. Ijji koos, funyaan koos, lukti koos, afaan koos, aadaan koos akkuma sana jechaadha. Kanaafuu Oromiyaan hin bilisoomti inni jennu kuni isa imaginary God, isa namni imaginary heaven ofuma saati du'a ijaa jibbuuf du'an itti mo'adha jedhee waan inni imagine godhee achi kaa'e sana inni alaa dhufee na bacancarsee isa kan kootii sana. I have also an imaginary God. Waaqeffannaan naan jedhu bari sunfachaan jiru harkaan argaan jiru is an idea. Idiyumti kooyyuu maal ta'ee innis kan kootii. Idiyaan inni arabni imagine gootee Allah jettee achiin seentaa heevan bakkee jedhan jira jedhani jennata waan jedhantu jira jedhan sana Oromoonis immoo akka itti ibsu qaba. So isa kan kootii sana gatee isa arabni waaqattiin akkasitti deemtee duutee kaataa hin gubattan fayyita maaloo ta'a seera kan ulfeessita jedhu sana qunxurachaa isa kan kootiis immoo dagaagsuu hin danda'u. Kanaafuu
Otoo hin qabaanne ta'e ergifachuu nan danda'a. Otoo bu'aa qabaate ta'e, otoo inni kan kootii soba ta'e, otoo inni kan Oromoo sun soba ta'e, kunoo sobaa lakki gatiin qabu kun doofaadha. So namootiin doofaan of tuffatan gurraachummaa isaaniis ilaalcha abbootii abaabilee isaanii tuffatan ergisaa sana dhaadheessaniitu kan kee aadaadha malee amantee mitii siin jedhu. Kitaaba iyyuu qabdanii siin jedhu. Maaliin duun kitaaba qabaa? Kitaaba qabaattus qabaachuu baattus barreeffamus barreeffamuu baattus yaada wanti isaa. Wanti imaajinarii ta'e tokko garuu I can imagine through my akkuma Oromoon imagine godhu jira miti akeeku tokko tilmaamu tokkotti humni wayii akkas ta'a jedheetan jedha. Yoon du'es immoo akkanatti awwaalama akkanatti ka'addu akkanaan dhaqa jedha Oromoonis akka beekutti. Kanaafuu Oromoon ati badii ati torii jechuun irra hin jiraatu. Ati garuu namni Oromoo haa ta'u Arabni yookiin Xaaliyaaniin Oromiyaa keessa jiru kan isaa imaajination isaa qabatee kan kootoon tuqiin jiraachuu danda'a. Oromiyaa keessa seera kiyyaan jechuudha. Seera kiyya irratti. Gaarii baay'ee gaariidha. Maaliif akka itti dabalta Dr. Teessu? Anaanna dhaabdaniitu. Itti Round table jennee irra beeteessu. Raawundiin sun nagayeetu sitti darbe. No, itti seeni rakkoon hin jiru. Okay. Haa ta'u, anyway, irrumatti dabaluuf hin jedhe laa. Yoo warra Oromoo warra gane, beekaa warra gananis haa ta'anii, warra garaaf jedhanii gananis haa ta'anii, warra immoo waan gaariidha jedhanii itti fakkaatanii fitaraarii balaan baraas jedhamanii waan guddatan itti fakkaate waan kun bira ga'anii edaa warri waaroo keessin dhaamotti edaa isaan jedhan suni arganii keessaa deebi'uu isaanii gaafa arginu argineerra jechuudha. Namni Oromoof qabsaa'e hundinuu qeensaa badeera. Warri dajjaamaashummaa, giraamaashummaa maalii kana fitaraarii jedhan kuni ammayyuu isaantu lafa qaba, ammayyuu isaanidha warri joonjii kana uuman gar tokkoon isaanii jechuudha. Gar tokkoon isaanii immoo dinnee dhiifnee dhufneerra jechuudha. Haa ta'u malee mee waa'ee humnaa kanattan isinitti deebi'a. Humna jechuun functionidha. Akka functioning mathematicsii keessatti f of this jedhani. F of this kana nuu kenna jedhani. Functioning humna birmadummaa namaa kenna. Functioning humna tokko yoo ummata tokko yoo humneessite, waraana yoo itti ijaarte, waraana yoo hidhachiifte, gaaffii gaafachuun qabu impose gochuu qaba malee. La argite. Gaaffiin keenya maaliif nuti yeroo hundaa gaafannaadha ani waanan jedhu. Gaaffii sana otoo hin ta'in impose gochuu danda'uu qabna. La argite. Humna ijaarreerraa humni keenya gahaadha. Jara sana caaluu dandeenyeerra. Moo ammayyuu still isaan caaluu hin dandeenyedha. Caaluu danda'uutu nurra jira. Isaan irratti fedhii keenya impose gochuutu nurra jira. Aadaa keenya isaan fudhachuutu nurra jira. Lafa keenya irra jiraatanii waan nuti jaalannee fudhatanii hin jiraatan taanaan, waan nuti jenneen aadaa keenyaan fudhatanii hin jiraatan taanaan karaan kun nuti. Argite? Nuun nu dhiibaa nu wacuucaa lafa keenya irra jiraachuun isaan irra hin jiru. Nuun nu soba takka sooshaalizim jedhanii, takka koomunizim jedhanii, takka dimookiraasii jedhanii, takka biltsiginnaa jedhanii wama fidaniin namni keenya dhaqee gowwoomeetu achirra taa'aa yoo ta'e hin ta'u. Nama keenya ofii keenya balaaleffachuutu nurra jira jechuudha. Bileemiin sun quba ofitti qabuutu nurra jira jechuudha. Maalinni qabsoon keenya guddateera yoo jennu caalleerra jechuutu nurra jira. Qabsoon keenya kaleessa akkasin turre hidhannoo baay'een qabaannee waraana baay'ee qabna. Kaleessa wanni keessaa hin lollu ture daangarraa lolaa turre har'a waraana guddaa qabna. Dhugaadha. Jabaateera. Maaliif multiplier effect qaba. Inni kaleessa ijaare raacitiinsa achi jira. Inni kun immoo achirraa itti darbe dhalootaan walirraa dabarsineeti fudhachaa jira. Kuni galata guddaadha. Jabina guddaadha. Garuu caalleerra moo hin caalleedha. Mooneerra moo hin mooneedha. Waan nuti jenne termii fi kondiishinii keenyaan deemsifneerra moo hin deemsifneedha.
gahaa miti jechuudha. Ammallee namni keenya dubartiin keenya gudeedamaa jirti. Ammallee jaarsi keenya salphachaa jira. Ammallee qe'een keenya saamamaa jira. Ammallee namni keenya salphachaa jira. Suni gahaa miti. Kana caalaa itti deemuu qabna jechuudha. Argite? Nuti warra Tigraay irraa waan barannu tokko qabna. Warri Tigraay yeroo hundumaa qawweedhaan miti isaan dargii baasan. Qawweedhaan miti jara kanaan baasan. Ummata itti garagalchanii ummanni tokko ta'eeti inni baala qabatu baala, inni qottoo qabatu qottoo, inni qawwee qabatu qawwee qabateetu biyya isaanii irraa baasan jechuudha. Akkasitti mo'atu. Nuti garuu gaafa Arsiin lolu Wallagga quban qabu, gaafa Wallaggi quba qabu Harar quban qabu, gaafa Harar lolu Walloon quban qabu, gaafa Walloon lolu inni tokko quban qabu jechuudha. Sana qindeessuu hamma hin dandeenyetti ammallee bo'aa deemna jechuudha. Ammallee mohamaa deemna jechuudha. Gaaffiin suni jabaannee gaaffii sana kafar goone irra dabarree jabaannee cabsuu danda'utu nurra jira jechuudha. Gaafa nuti dhaqnee Bahar Daaritti lafa maccaa dhaqnee lafa maccaa ijoollee maccaa achirratti ilmaan dhiinsaa achirratti gaafa lafa isaanii dhaqnee boossisuu dandeenye gaafa sana biyya keenya qabanne jenna. Hamma achitti galiin keenya hin geenye jechuudha. Jarri kun barabaraan dhufanii nu boossisanii barabaraan nu gowwoomsanii ajandaa isaantu barreessa. Isaantu nama keenya qabatee jala abaluu keenya Oromoon yaa abaluu jedha nama abaluu jala fiiguu inni kaan jalaa dhiisee inni kaan galaasaa ta'eetu achitti alaabaa Amaaraatiin xaxamee owwaalama. Inni kaalleen colataa ta'eetu achitti wanni jedha utuma jala fiiguu biraa deebi'ee immoo lakkianuu maalii jedhama immoo inni kaane abaluu jedha abaluu nama jala deemuun takka hin ta'u. Koozii Oromoo jala deemu humna sana humneessu ijaaruu ummata Oromootti dabarsanii aangoo kennu hamma hojjetanii darbuutu gaariidha jedhetanii amane.